Kanaafuu jara kana maqaa billeessuudhaan qabaa jeeta ajandaa qopheessee ijoollee harka kaa'ee warreen waa'ee haalsi xiyyaatiif kophee xiyyaa haasa'u warreen waa'ee dalagaa xiyyaa haasa'u irra hedduun isaanii ajandaa kana akka joowar kaa'ee dhibbaa dhibbatti hin beeku. Dhibbaa dhibbatti hin beeku. Joowar na caalaan beektan nam tokkollee na caalaan beektan. Anaa fi joowar arra wal garree wajjin nyaanna wajjin dhuyi wajji qabaan. Isii galee jaala qabsootii miti hiriyaas wajjin nyaanna wajjin dhuyi. Alkasti yaad garuu joowar wanni maanta ijoollee tana ergee godhaadhaa jiru. Najjeesuudhaa deemanii mootummaadhaa wajjin marataniiti najjeesuudhaaf deemanii mootummaa tamee wajjin mootummaa Abiyyoo wajjin marataniiti najjeesuu deemanii akkana jaatii dhaqaa haasawaa joowar ajjeesuudhaaf deeman jaatii dhaqaadhaati haasawaadhaa. Kuni mallattoo kisaaraa siyaasaati. Mallattoo siyaasaadhaan kasaaruudhaa tarraa maayyiidhaati. Aslaa joowar hangata gabbuu ati hedduu gammadu dhugaa dubbachuudhaaf. Hiraakiyya nama kana wajjin dalgaadhaa turre nama mootummaa Abiy caalaa isaan beeka. Silaan gan takka gadi buusuu baate ijoollee as gubbatti ijoollee waan kan beekne afaan kaa'ee mootummaan dhubattee fi gargaluudhaa deema. Ameerikaan isa fuutee china kaa'uudhaa deemti. Bara kana jaani Ameerikaan Abiyyi fuutee china kaa'uudhaa deemti dhubattee fi jirti. Jarri kun garuu oloo isaan oofan kana uummata Oromootiin akka kaasu jiranii akka isaan dhaabbatan karaa kanaan dhaqaaf karaa dalgaa isaatiin dhaqaadhaaf achiin dandeenye karaa kanaan dhaqaaf achiin dandeenye. Boodarra ol baatii joowar ajjeesuudhaaf deeman ja'a. Joowar ajjeefnu malee jaanii taasisuun ja'aadhaa ol oofaadhaa. Waan xiqqoo karaa tana joowar kiyya irra guddannee jira. Kana beektu ati gammaa nan beektu. Waan xiqqoo karaa tana irra guddannee jira nan beektu. Waa hedduudha wajjin goone. Duitiin qaamdaa tillau hangas takkaan gabbu'aadha hangas takka. Nun beektu joowar maal taate? Akkami ijoollee waan beeyin harka keessee joowar ajjeesuu deeman ja'aadhaati haasawaadhaa sooshaal miidiyaa gubbatti bahaadhaa jettee ijoollee tanallee wanjalana jettee look ijoollee waan beekne wanjala jette. Kun wanjala. Ilmaan Oromoodhaa qoqabaadhaa. Waan kun this is very serious. Waan laafaadhaa miti. Joowar ijoollee waan beekne ergee as gubbatti caffee falmataa fi Jamaal Alii najjeesuudhaaf deema mootummaadhaa wajjin wal tahanii je'ee haasawuun isaa maal jechuudha? Namoota wajjin jiru walitti nu aarsuudha. Nama garii jira gowwaan kan dhugaa seeru. Haasawuun kun dhibbaa dhibbatti joowar ijoollee kanaaf kennama. Ijoolleen tun akkatti organaayiz godhanii tartiibaan haasawuun hin beekanii waan joowar je'een dhufanii daayirektii haqqisan. Nuti joowar jaala keenya ammaas obboleessa keenya. Naannii ol garre waldhabbii siyaasaa qabna. Bakka inni dhaabbatu hin deeggaru. Kalee gaafa cichee Oromoodhaaf dalagu namni ana caalaa deeggaree tokkollee hin jiru. Warra isirraa cuqurcufti kijibaadha. Arra gaafa inni Oromoo afaan deebi'ee faannoodhaa fi TPLF wajjin dhaabbatu duraan dhaabbadha yaadaan. Akka sirriin taa'e ittiin hima. Garuu yoo ol garre jaala Oromoodha obboleessa wajjin nyaanna wajjin dhuyi. Isii galee haalli akkanaa kun wanni garsiisu wanni amma joowar godhaa jiru kun dhiyeenyatti dhugaadhaan qalbiin cabxee siyaasarraa abdii murachuu isaa agarsiisa. Waan ijoolleen daa'imni goone gaddeebi'ee godhaadhaa jira jechuudha. Isii galaa kufaatii siyaasaa wanni isin ifuu qabu. Kufaatii siyaasaa tarra geessee kanaan dhufaadhaa jira. Waan xiqqoo kanaan dhufaadhaa jira. Kalee gaafa Abiyyi mormaa turre nu kafalameeti. Umrii kiyyaamata 14 irraa eegalee kan qabsoo Oromoodhaa keessa jiru naa kafalameeti. Naa kafalameeti. Wareenyiin achirraa qabee kafalee naa kafalamaa ture. Look. Namni yeroo siyaasaan harkaa badde wayii bocala. Joorammaan tana waa bocoluu malee waa takkallee waan faayidaa qaba takkallee dalagaadhaan jiru dhugaa dubbachuudhaaf. An silaa bocola kana keessaa bahee joowar dursanii deebi'ee Oromoodhaaf hojjete. Am Oromo first. I stand for Oromo. Mirga Oromootiif hin dhaabbadha.
Oromoon uummata amata dhibbaa afur gabrummaa jala jiru. Oromummaan lalisu qabdi yoo jee wajjin dhaabbata. There's no point. Joowar silaa arra mootummaa ta'a akkuma kalee jetti mootummaa Oromoodhaati. Abiyyi guun nuti caquudha. Ankirisbooyidhaa shufeerri keenya Abiyyi. Yoo Abiy kufe Oromoodhaaf kufaa jalqaba jette silaa deemee mormii Abiyyi irraa qabu akka Oromoo dhufee dheeffate anjoollee wajjin dhaabbata. Kan godha mormii Abiyyi irraa qabu akka Oromootti yoo dheeffate akka Oromootti mormeen gaafa inni isa godhaa ture anjoollee wajjin dhaabbata. Gaafa inni akka Oromootti dhaabbatee jaarboota Oromoodhaa walitti qabee sigilee qabee Oromoodhaaf dhaabbatu isa wajjin dhaabbata. Arra garuu nama qa'ee Amaaraa faannoo dheengidda mataa Oromoodhaa muka sibiila keessee dhiichisaadhaa deemtuun nafxanyaa halee Hacaaluu ajjeeftee Hacaaluun gallanaa Joowarii qaraa jettu isaanii wajjin dhaabbattee mootummaa Abiyyitti duulu Abiy bara Oromoodhaa miti Abiy Oromoodhaa miti Oromoodhaaf dalaguudhaatu Oromummaadha. Waan mul'ataati Oromoodhaaf dalagaa jira lafarratti. Waan mul'ataa Oromoodhaaf dalagaadhaa jira. Seenaa Oromoodhaa lafa haadhaa jira. Muuziyeem Oromoodhaa uumaadhaa jira. Sigilee arra warra jireenya Oromoodhaan barbaanne wajjin warra afaan Oromoodhaa dhaga'uun barbaanne wajjin dhaabbadheetiin Abiyyitti duulaa kanaatu gara nagalcheen isin jedha. Wanni ijoolleen waan beeyne as gubbaadha. Maqaa namaa dho'ittee guyyatti laayibii gufura seentee wac kan maarreedha. Caffeeraan mishaa akkasii yaa hattuu akkasii yaa maarree akkasii iyyaa oola. Kuni waan irratti fokas godherraa hanga kana godhu. Maaliif? Wanni isin beektan arraba bira kuttu. Dasir. Arrabni natti qabatu. Wanni isin asirraa waccamtuun arraba. Namni waa beeku kan isin dhageeffatu. Namni waa beeku kan isin dhageeffatee dhufee na dhageeffatu. Achi arraba dhagan. Yaa caffee akkasii, yaa caffee akkasii, yaa caffee kakkanaa, akkasii. Asitti wanni an haasa'u waan ragaa qaba, waan dhugaa lafa jiru, kan uummanni arguu danda'u, ifatti lafa haadhaa jira. Uummanni eenyu dhugaa dheessi jirti tolchee beekaa jechuudha. Fayyaadee falmataa akka barreesse. Jamaal takka kanaa barreesse. Akka isheen naqaa. Yoo bartee yaadni dabalataa jiraate takka kanaa barreesse yookaan rakkoon qabu yoo dabalata qabaattan falmataa takka kanaa barreesse. Jamaal Alii takka kanaa barreesse. Yooniin wanniin irratti tan dabalatan jiraattee takka kanaa barreessa. Takka kanaa barreesse. Jamaal takka takka barreesse. Jirtu. Hin dhageettu. Dhageessu. Asin naquu hin danda'u takka takka kanaa barreessa. Yoo katabde siin naqa. Yoo takka barreesse siin naqa. Yaa asirratti yaada dabalataa yoo qabaattan. Jamaalii fi falmataan. Na barreessa. Jarri tartiiba haasollee bara guuni haasuitan. Waluma siinu. Yaadaan yaadamu ammalee takkaa nama arraba hambisuu hin dhageenye. Takkaa nama oolu hambisuu hin garre.